arga yeroo dheertuutiin duubii wal argu bombaa teroob geette jechuun wal gaafaata. Oromoon boorana kakaab Keeniyaatiif kibba Itoophiyaa baay'inaan qubaatu. Ittaansi ammoo saaf nami nagaa jechuun gaafisatti foofa. Bombaa teroob geette jechuun akkam bon irraftanii jechuu saati. Saaf nami nagaa jechuun immoo kabaj ilmaan namaa taansee boorani looniif qaba agarsiisa. Loon boorana kunam sababa hongeetiin akka baalaatti harca'u jiru. Horii lakkisaa ilmi nama sababa beelaaf dheebuutiin bobbosiraachuu jira jedhan. Gam dirreeti aanaalee godinicha cuf keessatti liibaniif gujibaa dabalate lafti horiin keessatti hin dhumin hin jiru jedhan. Gargaarsi gar mootummaatti nu dhaqqab tokkolleen hin jiru ka jedhan horsiifate bultooti kuneen sabab marraaf bisaaniitiin dhaltiif rimeessa dudhamni jechuun dubbatu. Hongeef sababi jijjiiram qilleensa karabbiin dhuftaatullee mootummaan biyyi bulchi gargalee nu laalu dhaboof gabaasaaleen subaqa bulchiisi godinicha waan laf keessa hin jiru boorani badhaadha jirjir dubbinu jabeessit warri jedhulleen kanooma. Goblolloon boorana kaboni raachiisee huqqu namaaf saa kabari jabaa fuul miidiyaa hawaasa kanarratti ilaala ooluun namiddu gaddisiif. Suuraaf viidiyoo golgoleessitu boorana baat kanaa waan rifata fakkaatu uummati Oromoo biyya keessaa falaatti akkaawunti baankii gargaraatiif goofandimii banuun maallaqa walitti qabuu jiru. Horiin gargaarsa maqaa uummataatiin walitti qabamu yoomillee iftoominni guddaa barbaada. Horeen biyya keessa tun akkamitti hundoofte. Gargaarsi kun akkamitti uummati birgaaf iftoomin sassaabbii maallaqicha ilaalchisu walitti qaba horee tanaa barsiisa yuunivarsiitii Dillaatiif barreessa hatajaatanii bona yadubbifne jirra. Nageenyi badhaadha baara fayyaa anguyyoo waaroo abba jirmaati mee hongee dhiyootan booran muudattee wal qabatee isan dargaggooti boorana nam sadi taatanii gargaarsa walitti qabuuf kaleessa akkaawuntii baankii tokko if gootanii jirtani. Wanni sun akkamitti jalqabdanii akkamitti ijaaramte horeen sun? Wanni sunini dhuguma uummati keenya rakkoo hamtu keessa jira. Rakkoo lubbuu nama bahuu jirtu, rakkoo lubbuu nama duu jirtu, rakkoo horii birdabatte lubbuu nama duu jirtu. Kanaaf waan kanaaf xiyyan jartuu dargaggooti ka finfinnee jiranillee ka booran jiranillee walii illee akka ariitii akkaataa uummati kun ittiin gargaaramuu danda'uuni akkaawuntii kan banneetti jalqaba. Ayyeme wanni kun waan horii wal qabataati beessee wal qabataati armaan dur gargaarsa uummata akka argeefa akka tombora lotorii faallee irratti uummati Oromoo beesseen sun baddee hoommata. Kanaaf ammoo iftoomin irra namooti shakkii kaasan jiraachuu danda'ani. Iftoomin isa gubbaatti wanni kun waan uummata bal'aa irratti jaarrolee abbootii gadaa aboorana Oromoo namoonni beekamoo kan irratti dabalamanii waliin jechuun oma bana wali uummatni akka uummati kan qarqaramuuf malee akkaataa waan kubbaa ittiin tolfamu waan hin ta'iniifi uummati Oromoo baay'ee yaamichi doon jaarrolee inni dubbisanii waan jira waliin fuula koreetti ijaaramanii akkasumas yaamichi doon akkunaafu tokkollee hin qabdu waan nuyyuu itti gamman. Ayyee gargaarsa kayyoo guurtan akkamitti uummati biraan ga'uu barbaadan uummata akkamiin dhaqqabsiisuuf yaaddan wabittanii geessitammoo hara qarshiitiin kennuu yaadammoo waan waliin qaban. Ajeji uummatni beeksifne achiin dudduubatti midhaan ta'uu bishaan ta'uu waan fulaammoo jaarrolee namree jiranitti namooti Oromoo boorana kabajamee jiran waan nuti jirtu uummatti bishaan immoo midhaanii qayyeessinaa jedhanii wal gaafatanii akkasiin beekta sinsilaa beekta nam tokkollee qabattee jiru kennitu waan uummattu birri jiraatiin bittee tolchite qabattee arma geessitee uummattu kunaantu.